Filannoo biyyaalessaa Keeniyaa kaleessa gayyasaa galgaggeeffame irratti lammiileen biyyattii sagalee kennanii bu'aa eeggachaa jiru. Lakkoofsi namoota sagalee kennanii filannoo isa duraa irraa xiqqaataadha jedhamus haalaan naga qabeessa akka ta'e himameera. Filannoo kanaan kaadhimamtootni aangoo pirezidaantummaaf dursan lama Raayilaa Odingaa fi Wiiliyaam Ruutoon akka sagalee haga ammaatti lakkaa'ametti garaagarummaa qabxiin muraasaa qofaan wal morkachaa jiru. Firaafolee dhugaasa. Keeniyaa keessatti pirezidaantii haaraa Uhuru Kenyataa bakka bu'uu filachuuf sagalee lakkaa'uun eegalameera. Guyyaan filannoo hagayya 9 harka caalaan nagaan kan xumurame yoo ta'u, lakkoofsi namoota sagalee kennanii xiqqaa ture. Filannoo waggaa 5 dura bara 2017 gaggeeffametti filattoonni persantii 80 kan argaman yoo ta'u, kan barnaa irratti persantii 60 kan ta'an argamu koomishiniin filannoo tilmaameera. Ministeera muummee duraanii Raayilaa Odingaa fi itti aanaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo keessaa eenyu hoogganaa biyyattii akka ta'u baruuf lammiileen bu'aa filannoo si'aayinaan eegaa jiru. Dabalataanis lammiileen Keeniyaa bulchitoota kaawuntii fi miseensota paarlaamaa filachuufis sagalee kennaniiru. Koomishiniin filannoo bu'aa filannoo kana guyyaa 7 keessatti akka dhiyeessuuf eegama. Aangoo pirezidaantummaaf morkattoonni dursoo lamaan namoota siyaasaa gameeyyiidha. Raayilaa Odingaan umurii ganna 77 yoo ta'u, waggootii dheeraaf hoogganaa paartii mormituu ture. Odingaan aangoo pirezidaantummaaf yeroo 5ffaaf dorgomaa jira. Umurii ganna 55 fi itti aanaa pirezidaantii kan ta'e Wiiliyaam Ruutoon ammoo aangoo pirezidaantummaaf yeroo dorgomu kun kan jalqabaasaadha. Pirezidaantiin aangoo gadhiisuuf jiran Uhuru Kenyataa itti aanaa isaanii Ruutoo waliin erga wal dhabanii booda waggaa dheeraaf morkataa isaanii kan ture Odingaa deeggaraniiru. Kanumaan wal qabatee manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa hedduun akka wiirtuu filannootti waan fayyadamamaniif cufamanii turani. Manneen barnootaa kamisa deebi'anii banamuuf karoorfamee ture. Ta'us garuu ministeerri barnootaa Keeniyaa sagalee lakkaa'uun biyyattii keessatti itti fufee waan jiruuf manneen barnootaa hanga wiixataatti akka cufamanii turaniif murteesseera. Odeessa biraan Kimililii bakka bu'uun miseensa paarlaamaa kan ta'e Diidmuus Baraasaa gargaaraa morkataa isaa rasaasaan rukutee ajjeesuun booda baqaa irra akka jiru himameera. Poolisiin amma nama siyaasaa kana adamsuu kan eegalan yoo ta'u, harka akka kennuuf sa'aatii 24 kennaniiruufi. Dhimma ittaanuun mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa fi TPLF dubbii walitti bu'iinsa fidurraa fagaachuun mariitti akka galan US waamicha taasifte. Jilli ergamaan addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa Ambaasaadar Maayik Hamariin hoogganame daawwannaa Itiyoophiyaatti taasiseen qondaaltota olaanoo Itiyoophiyaa hooggantoota paartilee mormitootaa bakka bu'oota gamtaa Afrikaa fi hooggantoota TPLF waliin marii taasisaniiru. Ameerikaan rakkoo Itiyoophiyaa fi gaanfa Afrikaa mudachaa jiru furuuf dhimmitee hojjettii jedhan Ambaasaadar Maayik Hamar. Dhimmootni gurguddoon irratti xiyyeeffatan maal akka ta'an gaafiif deebii BBC sagantaa News Hour waliin godhan irratti himaniiru. Our focus of effort is on 3 broad areas. Qabxiilee gurguddoo 3 irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Kan jalqabaa deeggarsi namummaa danqaa tokko malee akka lammiilee Itoophiyaa deeggarsa barbaadan hunda bira dhaqqabu gochuudha. Keessumaa Tigraay akka dhaqqabu irratti hojjetamaa jira. Ji'a bitootessaa keessa waliigalteen dhukaasa dhaabuu irratti gahamee ture. Garuu ammayyuu torbaanota darban keessa deeggarsa namummaa gara Maqalee fi bakkeewwan biroo geessuuf rakkoon boba'aa akka jiru dhageenyee ture. Kun amma furameera. Inni lammaffaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochaa jirru sarbama mirga namummaa guddaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu akka mirkaneessanidha. Ogeessonni koomishinii mirga namummaa adoolessa 25 darbee Finfinnee akka galanii nan beeka. Akkamiin akka qoranicha gaggeessanii fi bakkeewwan qorannoo godhamanitti deemuuf akka eeyyamamuuf irratti waliin dubbataniiru. Koomishiniin mirga namummaa UN Itiyoophiyaatti sababa waraana kaaba biyyattiitti mudateen sarbama mirga namummaa dhaqqabee qorachuuf koomishiniin hundeesse dhiyeenya Finfinnee galaniiru. Garuu hanga ammaa bakkeewwan miidhaan dhaqqaban deemanii qorachuuf mootummaa Itiyoophiyaa irraa eeyyaman arganne. Dhimma kanarratti Maayik Hamar akkas jedhan. That is correct. They have not been able to travel in country. Gaafa isaa walii wal qunname akka biyyicha keessa imaluun qorannoo gaggeessuu hin dandeenye natti himaniiru. Dhimma ariifachiisaadha waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa akka eeyyamuuf isaan hubachiisaa jira. Hanga ammaatti gara Finfinneetti dhufuun qorannoo akka gaggeessaniif gama mootummaan kan jiru fooyya'insa xiqqaadha. Haala qorannichaa eeyyama isaanii fi wixinee mana maree nageenyaa UN irratti akka mari'ataniif gaafatameera. Deebii isaanii eegaa jirra. Mootummaa Itoophiyaa waliin dhimmicha irratti mari'anneerra. Gorsaa nageenya biyyaalessaa Ambaasaadar Reedwaan Hussein irraas nageenya ilaalchisee ibsa arganneerra. Ogeessonni kunneen dhiyootti eeyyama akka argatan waliin dubbanneerra. Ammas dhiibbaa gochuutti fufna.
Mootummaan Itoophiyaa ogeessonni kunneen gara bakkeewwan miidhamanitti maluun qorannoo akka gaggeessaniif fedha akka qabnu ni hubatu. Kanaaf ammoo abdii qabna. Yeroo waggaa lama hin caalle keessatti Ameerikaan gaanfa Afrikaatti ergamoota addaa 3 muuddee kun bulchiinsa Baayiden naannichaaf xiyyeeffannaa kenne irratti gaaffii kaasaa kan jedhuuf Ambaasadar Maayik yoo deebisan. Bulchiinsi Baayiden gaanfa Afrikaa keessatti ergamaa addaa muuduu naannicha keessatti nageenyaa fi badhaadhina irratti hojjechuuf fedhii qabaachuu isaanii agarsiisa. Garuu ani nama sadaffaadha. Waa'ee lankuu duraa lamaanis sababa dhuunfaan itti fufuu hin dandeenyeef malee Ameerikaa naannicha irratti xiyyeeffachuun hojjetaa jirti. Anis osoo bakka kana irratti hojjechuun jalqabeen Itoophiyaa daawwadheen ture. Waa'ee lankoos yeroo dheeraaf dippiloomaasii irratti waliin hojjetaa waan turaniif Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffachuun nageenya buusuuf hojjechaa turan. Walitti bu'iinsa biyyattii keessa hiikuu ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa gara mariitti akka dhufuuf tarkaanfii akka agarsiisuuf waliigaltee agawaarraa dhorkuu fudhanneerra. Kun ergaa mataa isaanii qabaata. That is a clear signal of the need for the Ethiopian government. Raashiyaa fi Ameerikaan biyyoota gaanfa Afrikaa waliin michummaa cimsuuf fiigicharra jiru. Itiyoophiyaan kora Raashiyaa Afrikaa ji'a onkoloolessaa keessa simachuuf jirti. Ji'a muddeetti ammoo korri Ameerikaa Afrikaa ni gaggeeffama. Dhimma kanarratti Ambaasadar Maayik Hamer Afrikaa keessatti dhimma fayyaa akka weerara koronaa HIV fi wabii nyaataa irratti eenyutu maal hojjetaa kan jedhu beekamaadha jechuun deebisan.